زين إيزو جلنا نرايك أبكا يا نورة الله تنزل نرايك ربي زين إيزو أتتانا جلنا مال قول وأنت أرملو بكا كوا ونجا كونجا مال قول بكا جيزين أبد بكا كرت مال قول أرمي بده يرون أتكون مالما ولا جت غربا كنا رواني كنا كوفا جيسيتشو نراهي كاسن نراهي وان دنياتي نبركا أو جاجر بيكان جرون دلقوا مالي أنا كدوم فاقيات وفقفا سادو ربي وفقفا سا ندلقا بري أرجو ندلقا بري أرجو ندلقا أرجو مالك إتشرومتي وسمعني باتين نجيب فجلا دومتا ما جت ولا أنا قفا سافر ومبتدو ربي ومكوباك يا قفا نتفكاتا كوباك يقف وأنا كنا مالك قبل سوين اتفقاتا كلهم فادت أدا كمولي غلات الركني أكمولي غلات الركني لأن بيجتا أي وقاف لنتيت وقال الدبتيت وقال صدمتيت سلاكا قال وانا تأسبي أنا ما هذا كيس اتجرتو نمني سيفين بيك فازري كدرا كان ربي ومريساني نهادي ريسو أبا برينو كن جنا يرهو برانو جاتشون أبا كن برين أومي جدافر أبا كن بري لفاياسا جداني ayo guisa akkas dhasa itti bofadha dhugaa rabbi maali dhamma sunummaa isarra jira maaliif naaf hin kennine waan jecha waa akkasii santu natti dhagama keessa gii ada dubbii isaan jedha sun dhuguma rabbiifu wallahi amma irra gahee arge jechuudha maaliidhaaf kennii malee namni fudhu waan siin hin jirreedhaaf duniyaan dantee achuun buutee dhabamti jechamni isaan gaafa duraa yeroo ani ijoollee jedha sun jechuudha amma na keessa jira jechuudha maaliif akka jedhanii nu yeroo sa fidii malee abbaa kiyya birrii fidii malee mana barumsaati fidii waan garagaraati fidii malee abbaan kiyya eessaa fida maallaqni kun eessaa dhufaa akkamitti dhufaa dadhabbii meeqaadhaan maallaqa kana fida abbaan kiyya jedhee yaadeen beekullee yaannellee wannuma akkanatti dhufuu natti fakkaata wanti dirqama waan jedhisa argachuu ammoo dirqama waan jedhisa argachuun dirqama maallaqa jedhasa argachuun dirqama abbaa kiyya dhiifama dhugaa kan kee argee jira gaachana koo hayyuu koo dhiifama naaf oolu dhugaa rabbi waa ati argite isa anillee argee jira waan ta'eef sababni isaa amma yeroo ammirra jira kana jechuudha uummanni biyya taa'eetiin hayaat waggaa ganateetti laakkaa'u malee ani maali asi keessa jira maal qabdi mucaantuni waa harkaa qabdi waa harka jiranii namni jedhee yaadu nama muraasa hootee maatii kiyya alatti jechuudha nama muraasa hootee malee hin jiru jedhee yaadu sunuyyuu nama keessa kiyya sirriitti beeku hootee malee namni siif hin beeku ani woo maallaqni tiyya hin dalaga maallaqni barakaa dhabu kana dhugaa rabban of qofa isaa sila hagaara akkuma gurbaan jedhe kana jennu raahii kadhe kan sila aramna bira dalagu akka birrii kiyya barakaan goone godhanii natti kennanii haga akkas jedhu wayii ga'e jechuudha sadarkaa san natti dhagahamu ga'e jechuudha ada akkuma ligalaati duniyaan barakaa dabde antiya qofase dhugaa rabbi antiya qofase ada akkuma ligalaati dhabamte duniyaan yaa rabbi tunoo laafise assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh har'a viidiyoo magana keessa kiyyaa dubbatee jechuudha sagalee magana keessa kiyyaa dubbateedha assalaamu alaykum lasoo hin jenne tarii sagaleen kiyyan dhagaa'ee yaadumaa diri wallahi maakii tanallee dhiyyanna kana bitannee itti fayyadamuu wallaallee ay wallaalummaan waa asiin nu gooteen qabdu amma itti fayyadamaa jira kino warra viidiyoo waraabdan baay'ee gaariidha almuhim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yaraara deebiidhaani ani akka dhuunfaa kiyyaatitti alhamdulillahi rabbil aalamiina eega haadhaaf abbaa kiyyaati eega maatii kiyyaati harka namaallee eegadhe hin beeku harka lamaallee rabbiin na eeggachiisini alhamdulillah gaafa isaanirraa baheera irraa uf danda'ee jiraachuu eegale jechuudha garuu akkuma uf danda'ee jiraadhu kanattuyyuu akkuma waan fedhii kiyya yookiin jireenya kiyya kan waan na gammachiisu godhadhu kanattuyyuu dhugaa rabbii an madri an duniyaa an dalage eessa kadhattu rabbi boolooyitti naqamti rabbiin gunaha beeku dhugaa rabbi an uf qofase wallahi uf qofase an challenge nama keessa jiru kana ay ana qofatu akkana ta'a ana qofatu badii qaba maal balleesse nama hundaa ergu namni yoo waan ergi jedha akka isaan na ergan jedha sanii ol ergutu kana na godhe waan jiru waa akkasii wayitu natti argama garuu gaafa ergaalee dhiise san waanuma takkatti jijjiirama argine jechuu duniyaan hin baddi subhaanallah yoo rabbiin barakaa keessa kaa'e alatti wanni takka barakaa hin qabdu dhugaa rabbiin duniyaa keessa
umrii keenya keessa illee barakaa haa qabu. Keessaafuu nu ijoollee shamarranii jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf chaalenjii nu biyya namaa kana keessa dabarsinu akkasuma ammoo yoo biyya galallee mudannoon baay'ee nu mudata waa'ee mallaqa kanaatiin wal qabatee jechuudha dhugaa dubbachuudha. Waa'ee mallaqa facaasuu kanaan wal qabatee namni sii beeku hin jiru dhiiraa ni beekan dhugaa dubbachuudhaaf ilmoo dhiira tokko ni beekanii maalirra fixee akkana godhe yoo mana ijaarellee mana ijaaree yoo maatiillee waa godhe maatii waa godhe jedhanii maqaa ittiin qaban jechuudha. Garuu gara keenya gara dubartii kanatti kutaa Oromiyaa kaawwan hin beeku keessaafuu gara Arsii kanatti uummanni keenya Arsii kun xiqqoosii hanqina qaba dhugaa dubbacha hanqina biraa osoo hin taane amma dubartiin takka osoo kaatee waggaa 20 waggaa 30 40 takka yoo waggaa 10 mana arabaa daladdee maatii ergitee fi gaafa galte maqaa hedduutti baafame jechuudha. Durayyatti fixxee maali nyaachistee akkana gootee bakka argite facaastii kama barmi maatii ergitee kama maatii wajjin dadhabdee kama maatii wajjin waamee qataatee kana mul'atu wanni ishiin godhamte wanni ishiin goote mul'atu gaafisiin keessaafuu bultii ijaarrachuuf deemtu bira dabarsanii warra qabeenya isii irraa fuudhatanii dubartiin qabeenya wajjin heerumtu warra jedhu jira naannoo tokko tokkotti ni jira anam akka naannoo keenyaatitti hin dhagee malee hin arginallee hin dhagee akka Arsiitti dhagee malee Oromiyaa keessa waa akkanatu jira jecha dhagee malee akka naannoo keenyaa waa kana ija kiyyaanillee argine faamilii keerraallee wanni akkanaa hin qunnamne warra duraallee warra naasiillee jechuudha. Anarraallee jechuudha. Kanaaf kutaa tokko tokkotti hoggusii mana ijaarratteefa jechuudha. Manni dubartiin mana wajjin heerumtu dubartiin qabeenya wajjin heerumtu yaani barbi ifaa jaati waggaa meeqa mana namaatti akkana xuruuratteeti itti bakkaan geette fuudhanii obboleessaa takka abbaa takka maatii walumaa galatti iyyuu faamilii kennan jechuudha. Wanni akkasii suni amma xiqqoo si hir'ate jedhee yaada. Akka duraati miti kanaaf hundumaa keenya ayyuu rabbiin inshallah duniyaa teenya keessa barakaa haa ga'u umrii teenya keessa illee barakaa haa ga'u keessaafuu nu warri shamarranii wallahi dhugaa dubbachuudhaaf chaalenjii hedduu qabna ijoollummaatti nullee waan irraa kaate waa baay'ee nu eeggata waa beeka haga gurri dhiiraa jechuu gurra dhiiraati gurra jenne uummanni keenya dubartii kana amtuu isii yookiin badii isii irra soqan jechuudha. Amma warra deengada jechuun viidiyoo ayyaa eegan jechuun rabbii isaanii biyyi isaaniillee haadhiisu teenallee haadhiisuu fi osoo ka dubartii wayii ta'e haga ammallee nama deema haga ammallee dhalaa Oromoo dhalaa Islaama dhalaa biyya Arabaa keessaafuu gara biyya Arabaa kana akkas jedhan jechuudha. Garuu waa ilmoo dhiiraa ta'anii fi torbee takka ajandaan godhanni jechuudha. Kanaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin wanuma nu jaalatanii ajandaan godhatan jedhee yaadan akka dhuunfaa kiyyaatti jibbaa fi miti. Akkuma nu waan gaarii takka geenne bakka gaarii dhaabbannu jedhee yaada. Garuu osuma ta'uu nutti micciiruun gaarii miti jechuu barbaadeeti. Kanaaf mee warri duniyaan keessan barakaa qabdi. Ani akkuma dalagadhee rabbiin kiyya barakaa keessa naa kaa'e. Udda'an biyyaa bee waggaa 10 yoo biyya namaa keessa hoo jiraatu waggaa 10 kana wanna dalage hunda cufatti guutuun harkaa qaba warri jettani. Koomenti jalannaa barreessaami. Ana ammoo waggaa baay'ee biyya namaa taa'e. Waggaa baay'ee biyya namaa taa'e kanarraa parsantii 100 keessa parsantii 25 qofa kan fayyadame. 75 eessa dhaqeen beekwan. Kanaaf alhamdulillah inni manka rabbiiti. Kanuma siniin jedha wallahi boy inni na godhe viidiyoo jalqaba sagalee gurbaa kana dhagee walaas alhamdulillah wanni hunduu khayruma jedheetti manniise akkasuma viidiyoo kana gurbaa isaa abbaan chaanelii kanaan tiktook irraa fudhadhee sagalee tana linkii gurbaan yuutuubii qaba as jala siniikaa maatii ta'aa fi jedhaanillee obboleessummoo hiita akkanuma arge malee beeku kanaaf nagaa taasiniin jedha horaa bula assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.